Bilbila keenya qofa fayyadamuudhaan egaa viidiyoo editingii waliin ilaalaa jirra. Innis immoo CapCut application jedhamuuni. Har'as immoo egaa kutaa gara biraa qabannee waliin dhiyaanne akkamitti baakgiraawundii viidiyoo keenya yookaan duuba viidiyoo keenya dimimmiseessina kan jedhudha. Effektoota kana yeroo baay'een argitu faarfannaa keessatti yookaan immoo viidiyoo tiichingii keessatti yookaan viidiyoo waan nama barsiisu keessatti baakgiraawundii yeroo al tokko bileer godhanii yookaan immoo dimimmiseessanii bareechanii effektii bareedaa tokko hojjetan argitanii beektu. Inni akkamitti hojjetama CapCut irratti kan jedhu waliin ilaalla. Daqiiqaa 5 qofa daawwattaniinaan bileeringii baratanii baatu jechuudha. Kanaafuu egaa bilbila keenya qofa fayyadamnee hojjenna waanta ta'eef bilbila keessan irraa CapCut akkamitti akka cantan kanaan dura sin barsiiseera. Kutaa tokko irratti deebi'aa ilaalaa isin jedha waan argine. Amma egaa CapCut keenya banna. CapCut keenya akkuma banneeni maal goona? Viidiyoo filannee galchuudhaaf iddoo new viidiyoo jedhu kana kilik goona. Haala kanaan bakka gaalarii keenyaatti nu geessa viidiyoo tokko filannee upload goona. Ani ishee jalqabarra jirtu kana filadheen upload godha. Daqiiqumatti fideera jechuudha viidiyoo koo. Viidiyoo sekeendii 17 laafona fideera. Kanaa booda viidiyoo keessanitti kilik gootanii jala kanarraa jechuudha iddoo kana kilik irratti gootanii iddoo kana effect kan jedhu jirti effect irratti kilik gootu. Kanaa booda viidiyoo effect kan jedhu kanarratti kilik gootu. Akkuma kilik gootanii effektoota baay'ee jira kana keessa garuu isin search gootu iddoo search beetanii kana tuquudhaan blur jettanii barreessitu kanatti blur jettanii search gootu dimimmiseessu jechuudha. Akkuma isin search gootanii blurringin effektoota baay'eetu kana keessaa dhufa. Gosa baay'eedha. Ishee keessaa ishee jalqabarra jirtu kanan filadhaanii eegan akkeetti kilik godhee booda laakkanatti blur godhu jechuudha default. Angaruu ofii kootiin adjust gochuun barbaada waan ta'eef iddoo kana iddoo adjustmentii kana kilikiin godha. Kilik godheenani qaseedhaan gara gadii kana dhufeen laakun ol iddoo kana quba keessan irra kaa'uudhaan gara oliitti gara dhibbaatti yoo buttani kunola dhibbaan yeroo geessanii blurringiinsa hamma kana dhalaalaa argitanii yeroo kanarraa gadi buustanii naannoo 60 fa'aa irra keessan immoo laakunola aga ta'e mul'ata jechuudha. Guutummaa guutuutti akka dukkanaa otoo hin taane 60 ta'e dimimmisaa'ee akka mul'atu barbaada waan ta'eef 60 godha. Kanaa booda iddoo kana raayitiin jirti raayit gootu. Haala kanaan bileer godheeraa jechuudha. Ni argitanii. Kanaa booda viidiyoo keessan gara jalqabaa kanatti fiddaniiti. Amma tuulota keessan keessaa gara gadii kanatti gadi bu'uudhaan overlay kan jettu kana kilik gootu. Overlay kilik gootaniiti add overlay jettuun. Overlay keessan addi gootanii viidiyoo dhuma sila galchan daganaa fidaa. Backgroundii waan ta'eef akkamitti akka backgroundii hojjennu ilaalla. Garuu saayizii wal qixxeesseen fiduu akkuma isin argitan keyboard irratti bakkattii kana tuquudhaan kunoo saayizii keessan zoom gootu in harkistu jechuudha. Ammanni vibrate isin godhutti jechuudha. Gaafa dhufee monitorii keessan ijji wal qixxaatu vibrate isin godha. Kun akka isin argitanii vibrate gaafa isin godhu gadhiistu. Kanaa booda viidiyoon keessan wal qixxaate inni originaalii fi inni ammaa overlay galchitan jechuudha. Overlay akkamitti galchina kan jedhu kilaasii duubaa irratti baranneera waanta ta'eef isa ilaaluu dandeessu. Kunis xiqqoo isiniif waanta ta'eef. Kanaa booda viidiyoo keenya saayiziin isaa hundumtuu wal qixxaachuu isaa eessaadhaan check goona. Kunola piroojeektoota keenya keessaa monitorii kana akkasitti oofne opacity kan jedhu kana kilik goona. Opacity kana kilik gooneet viidiyoo keenya isa overlay ammaa filachuu keessa hin dagatina. Gara 15-16tti gadi buustaniiti ilaaltu viidiyoon keessan exact place walirra taa'uu isaa ilaaltu jechuudha. Imeejiin jiru walirra taa'uu isaa ilaaltu akka wal caaluun qabu waanta ta'eef. Kanaa booda dhibbatti deebistanii opacity isaa keessaa baatu. Eega keessaa baatanii booda haala kanaan duubatti deebitaniiti. Ammas koomaandoota keenya keessaa gara bitaatti scroll gooneet overlay keessan filachuun dagatina ammallee. Remove background kan jedhu arganna. Background keenya remove goona. Kanaa booda auto removal jennaan. Auto removal akkuma jenne ofisaatiin remove godha jechuudha. Argitanii background isaa ofirraa balleesse jechuudha. Kan isa kamii balleesse iddoo kanatti right gootu. Kan isa kamii balleesse kanii overlay keenyaati jechuudha. Inni jala blur ta'eera. Inni irra keessaa immoo backgroundiin badeera jechuudha. Kanaafuu haala kanaan back gootanii
haala kanaan effektii bareedaa tokko isin hojjeteera jechuudha. Bileeriin keessan garuu haga isin barbaadan hin mul'anne yoo ta'e maal gootu gara bileeriitti deebitanii adjestimentii irratti kilik gochuudhaan iddoo kana iddoo silaa jechuudha. Adjestimentii keessan daganaa fuutan addanaa dhibba gochuu dandeessu jechuudha. Ila argitanii yeroo isin dhibba gootan bileeriingii isaa haala kanaan isinii guddisaa iddoo kana raayit gootu. Kanaa booda xumurameera jechuudha. Haala kanaan effektii bareedaa tokko hojjechuu dandeessu. Keessumaa fi viidiyoo faarfannaa warra hojjetan yoo jiraatanii haala kanaan lafa barbaadan bileer gochuu dandeessu. Kutaa gara biraa keessatti immoo akkamitti fuula keenya bileer goonaa baakgiraawundii dhiisnee kan jedhu waliin barannachuudha. Kutaan irraa kana fakkaata. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isin jedha. Kutaa ittaanu keessatti viidiyoo gara biraa qabannee walitti dhiyaanna. Hagasitti subscribe gochuudhaan nu eegaa isin jenna. Ana daamuun ture kanan gammaa isin jiru ture yeroo gaarii qabaadha.